Weellisaa Teedii Afiroo akka hidhamuuf namoonni baay'een gaaffii dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Weellisaa Teedii Afiroo magaalaa Finfinnee taa'ee wallee olaantummaa saba tokkoo leellisu kaan immoo gadi qabu akkamiin gabaarra oolchaan gaaffii namoota danuu ture. Akkasumas immoo gariin immoo wallee Teedii Afiroo gadi dhiise kanaaf weellistoonni Oromoo deebii kennuu qabu jechuudhaan waamicha yoo teessisan weellistoonni Oromoo deebii kennuu qabu jedhanii namoonni waamicha dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan weellistoonni Oromoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetahuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uti garuu namoonni kun qofti gahaa miti. Mucaa kanarratti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Kanaaf immoo Teedii Afiroo seera jala ooluu qaban namoonni cichanii gaafachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Weellisaa Teedii Afiroo hidhamee seeraan akka gaafatamuuf yeroo kana qofaa miti kan gaafatame. Weellisaa Teedii Afiroo yeroo maraa wallee uummata Oromoo qeequ baasuudhaan beekama. Egaa weellisaan kun yeroo hundumaa madaa Oromoo tuttuquudhaan walleesaa keessatti yeroo hedduu jibba Oromoodhaaf qabu ni calaqqisiisa. Egaa akkuma baratame ammas albeema isaa torbee darbe keessa gadi dhiise Itoorikaa jedhu keessattis uummanni Oromoo qeeqamuunsaa ni yaadatama. Kanaanis sooshaal miidiyaa martinuu ajandaa guddoo taateetu jirti. Ijoolleen Oromoos isaaf deebii kennuu irratti argamu. Ammallee hawwiin Teedii Afiroo biyya afaan tokko dubbattu, biyya alaabaa tokko qabdu, biyya aadaa amantii tokko qabdu, olaantummaa warra isaa kaleessaa sana leellisa. Akkuma kareessa Minilik sirna Minilik ol qabee dhaabuu barbaada. Egaa bu'uurri namoonnis irra dhaabbatanii Teediin Afiroo hidhamuu qaba jedhaniifis biyya federaalizimiidhaan bulaa jirtu keessatti olaantummaa afaan tokkoo aadaa tokkoo leellisuunsaa heera biyyaarraa faallaa waan ta'eef itti gaafatamuu qaban gaaffii namootaati. Egaa Teedii Afiroo kana malees walleesaa keessatti Finfinneerraa nu dhiibanii qarqaratti nu baasanii yaada jedhu kaasa. Kana jechuun Finfinneen akka waan kan isaanii ta'etti yaada isaa calaqqisiisa. Silaa waa'ee Finfinneerraa dhiibamuu Teediitu dubbachuu qaba osoo hin taane Oromootu dubbachuu qaba ture. Gaaffiin Oromooyyuu barootaaf Oromoon Finfinneerraa dhiibame abbaan biyyummaa Oromoo sarbamee jedhame gaafatamaa ture. Gaaffiin kun ammallee deebii osoo hin argatiin Oromoon gaafachaati jira. Gaaffii Oromoon gaafatu kanammoo Teediin garsaaniitti naannessee Finfinnee keessaa dhiibamne jechuudhaan walleesaa keessatti dubbata. Kun waan ajaa'ibaati. Egaa oduu amma baatetti gaafa deebinu Teedii Afiroo magaalaa Finfinneetti to'annoo jala ooleeraa kan jedhudha. Qubeen miidiyaas immoo Teedii Afiroo dhuguma hidhaa jala oole moo callisaniitu haasaa jiru kan jedhu irratti dhimma kana qulqulleessuudhaaf yaalleetu jirra. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo facaatee namoota biraa bira akka geessuudhaaf immoo laayik godhaa isiniin jenna. Qophii keenya faana hanga dhumaatti turaan affeerraa keenya yeroo maraati. Jalqabarratti wanti nuti beekuu qabnu weellisaa Teedii Afiroo diina Oromoo sadarkaa jalqabaarratti waamamu ta'uusaa dagachuutii hin qabnu. Teedii Afiroo guyyaa walleesaa eegalee kaase diinota Oromoo faarsuudhaan Oromoo aarsuudhaaf nama dhama'ee halkanii guyyaa dalagudha. Teedii Afiroo namoota Oromoon diina kiyya ilmaan kiyya narraa fixanii qeekeyya golgoleessanii biyya kiyyarraa na dhiibanii mirga abbaa biyyummaa kiyyaa sarbani jedhee warra inni himatu Teedii Afiroo immoo gootota Itoophiyaati jechuudhaan faarsa. Teedii Afiroo jechuun warra harkaa fi harma nama muraa ture goota biyya kanaati jedhee weellisaa faarsaa hangarraaqeedha. Namni duraan kana beeku Teedii Afiroo Oromoodhaaf waan gaarii sirbam waan gaarii jedhanii eeguun mataansaayyuu wallaalummaadha. Gara dhimma keenya ijoo miilanaatti yoo deebinu wallee Teedii Afiroo alana gadi dhiise kun Itoorikaa kan jedhu keessatti gadi fageenyaan irra jireessa mootummaa kana qeequu irratti kan xiyyeeffatedha. Wallee kana wal qabatee keessattuu uummata Oromoo biratti komii guddaa kan kaase yoo ta'u namoonni amma kan durii caalaa Teediin Afiroo hidhamuu qaba jedhanii hadheeffatanii jabeessanii qabanii kan mootummaa gaafachaa jiraniif bara kanas bara Oromoo biyya bulcha jedhamaa jiru kanatti weellisaan umurii isaa guutuu uummata kana qeequudhaan as ga'e har'as madaa Oromoo tuttuqaa jira. Kanaaf immoo mootummaan
olaantummaa seeraa irratti kabachiisuu qaban gaaffii namootaa ture. Gaaffiin biraa dhiyaate immoo akkuman jalqaba isinitti hime weellisaa kanaaf walleedhaan deebiin deebi'uu qabaa kan jedhudha. Weellisaa kanaaf deebii deebisuu irratti immoo Oromoodhuma gidduutti mormii lamatu ka'e. Gariin weellisaa kanaaf gad deebi'anii deebii deebisuun uummata keenya xiqqeessuu fi tuffachiisuudha jedhu. Gariin immoo isaaf deebisuun barbaachisaadha jedhanii yoo deeggaran gariin immoo ni mormu. Garuu irra jireessi namaa weellisaa Teedii Afroon hidhamuu qabaadhaan gaaffii dhiyeessaati jiru. Garuu immoo weellistoonni Oromoo deebii kennaniitu jiru. Isaanis wal qabatee sooshaal miidiyaa kanarratti wallee weellistoonni Teediidhaaf deebii kennanis sooshaal miidiyaa kanarratti heddumminaan dhaga'amaati jira. Walleen kun mormii guddaa waan irratti ka'eef walleen Teedii Afroos heddumminaan yuutuub irratti daawwatamaati jira. Teedii Afroo waggoota hedduudhaaf magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas Finfinneedhuma jiraata. Haa ta'uti garuu ofiidhuma isaatiin lafa qilleensa gaarii qabuun barbaada jedhee Shaggar magaalaa Laga Xaafootti galuunsaa ni beekama. Tarii Teediin eeguma Laga Xaafootti galee qarqaratti nu dhiiban jechuu isaati moo dhugumaan immoo uummata Amaaraa Finfinnee keessa jirutu dhiibamee qarqaratti galee laataan gaaffii biraadha. Eenyutu immoo dhiibee eenyutu immoo achi dhiibee achi galeen gaaffii biraadha. Oromoo meeqati immoo Finfinnee keessa jiraatanis gaaffii wal nama gaafachiisudha. Haa ta'uti garuu akkuma jenne weellisaan kun dhugumaa Amaarachi keessaa dhiibamee osoo hin taane jibbiinsuma Oromoo qabuuf waanuma Oromoo achi keessatti isuma guyyaa Oromoon achoolee Finfinnee isuma Oromoon guyyaayyuu Finfinnee oolem galgalammoo buraayyuu sabbataa Laga Xaafootti galu sanayyuu arguu dadhabee ijji isaa diimate qarqaratti dhiibamne Oromoon Finfinnee keessa oolaa jira jechuusaa fakkaata. Hidhamuu Teedii Afrootiin wal qabatee sooshaal miidiyaarra kan deemaa jiru akka nuti qulqulleeffannetti oduudhuma sooshaal miidiyaarraa kan hafe Teedii Afroo hanga yoonaa hidhamuusaa ragaan argisiisu hin jiru kan jedhudha. Teedii Afroo osoo dhugumaan to'atameera jiraate miidiyaa mootummaan illee ibsamuutii danda'a. Haa ta'uti garuu namoonni baay'een Teediin Afroo hidhameera Laga Xaafootii qabamee hidhameera kan jedhu oduun kun guyyaa har'aa olii gadi deddeemaatii jira. Haa ta'uti garuu namoonni tokko tokko hawwiidhuma hidhamuu isaaf qabaniin kana kaasan ta'a. Tariin gara fuulduraatti mootummaan mucaa kana to'annoo seeraa jala oolchuu mala. Ammatti garuu akka nuti qulqulleeffannetti Teedii Afroo akka hin hidhamnedha. Gara fuulduraatti immoo dhugumaanuu hidhameera yoo ta'e jala buunee hordofnee kan sinii dhiyeessinudha. Inni gurdaan weellisaa kanarratti xiyyeeffachuurra sirna inni deebisuudhaaf deemaa jiru kanarratti xiyyeeffatuutu baay'ee barbaachisaadha. Wallee qofa osoo hin taane sirni inni qabatee deemu kun sirna badaa fi sirna kaleessa Oromoo cabse sirna gadaa Oromoo laaffise olaantummaa saba tokkoo leellisaa turedha. Kanaaf sirba irratti otoo hin taane sirna irratti xiyyeeffachuu qabnaan dhaamsa kiyya isa jabaa fi isa gadi fagoodha. Oduu kiyya gama biraatiin immoo wal mormuu dhiisne weellistoonni keenya erga deebii kennan immoo wallee isaanii dhaqnee daawwachuudha. Silaa dura wal gorfannee tarii deebii kennamuu qabamoo hin qabu kan jedhamu mariidhaan ta'uu qaba ture. Erga ta'e immoo diina fuulduratti wal xiqqeessuu fi wal cabsuun barbaachisaa natti hin fakkaatuun jedham. Qophiin keenya guyyaa har'aatiif qabanne kanan gammaa turedha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib godham. Alagaan miidiyaa gurguddaa ijaarrattee waltumsaa nurratti geerarti. Kanaaf immoo wal jabeessuun asumaa jalqaba waan ta'eef qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qoodam. Hanga yoonaa yeroo keessan qaalii kennitanii waan nu waliin turtanii fi oraa bulaatii deebanam.